Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota wiirtuu ispoortii irraa odeeffannoo galgala kanaa simbiraan keenya odeeffannoo ispoortii waliin kan si waliin turan seen cannaqaatee gatumaatiin waliin tura. Yoomiif qajeelchaa fi liqinnaan ba'uu riikardii haaraa galmeessuun injifatan. Bara haaraa faranjootaatti kan gaggeeffamu dorgommiin fiigicha daandii raayitarii Booklaaksii kiiloomeetira 10 yoomiif qajeelchaan injifatee jira. Fiigicha kana xumuruuf daqiiqaa 27 fi sekeendii 42 kan itti fudhate yoo ta'u Tilawun Haayilee ammoo lammaffaa ba'ee xumureera. Liqinnaan ba'uu ammoo fiigicha koorsidiin naasosiin injifattee jirti. Fiigicha daandiirraa kiiloomeetira 5 kana fiigdee xumuruuf atileetiin kun daqiiqaa 14 fi sekeendii 23 tti fudhateera. Daqiiqaan isheen fiigde kunis riikardii bakkichaa ta'uun galmaa'etii jira. Taphoonni Pirimeer Liigii Oromiyaa torbee 11ffaan Kamisaa irratti fufuun geggeeffamaniiru. Ganamarraa sa'aatii 3tti Sanbituu fi Sirtiin taphaa geggeessaniin Sirtiin galchii 1-2 dursaa boqonnaa baheera. Tapha boqonnaa deebinis Sanbituun lakkoofsisuun kan wal qixxaatan yoo ta'u, Abinnat Basginnaa yeroo dhumetti galchii injifannoo Sirtiif lakkoofsisuun galchii 2-1 Sirtiin Sanbituu injifateera. Liigichaan galchii 7ffaa isaa yoo ta'u, tapha har'aatiin ammoo kubbaa tokko mijeessee kennuun tokko ammoo galchii miidhagduu addaan itti bu'ee lakkoofsiseen bulchiinsa magaalaa Sirtii qabxii murteessituu gonfatee jira. Sa'aatii 7 irratti kan eegalee Jimmaa Abbaa Bunaa fi Walisoo gidduutti tapha godhameen ammoo Mulgeetaa Takiluu galchii lakkoofsiseen Jimmaa Abbaa Bunaa 1-2 bulchiinsa magaalaa Walisoo injifateera. Mulgeetaa Takiluu liigichaan galchii 8ffaa isaa lakkoofsisuunis dursaatii jira. Ittuma fufuun sa'aatii 10 irratti kan eegalee Diksisii fi Gullisoo gidduutti tapha godhameen Diksis galchii 1-2 dursaa boqonnaaf bahuun tapha boqonnaa deebitiinis tapha morkii cimaa irratti mul'ateen kilabni bulchiinsa magaalaa Diksis galchii 1-2 Gullisoo injifateera. Odeeffannoo biyya alaatti yeroo dabarru boordiin Cheelsii walga'ii geggeesseen Enzoo Maareskaa ari'eetii jira. Boordiin kilabii dhiha London Cheelsiin har'aa dhimma leenjisaa Enzoo Maareskaa ilaalchisee walga'uuf akka jiru gabaafameera. Boordiin kilabichaa walga'ii kanarratti waa'ee garee leenjisaa Enzoo Maareskaa kilabicha keessatti erga mari'atee booda murtii dabarsee jira. Murtiin leenjisaan Enzoo Maareskaa Cheelsii keessatti shakkii keessa turuun isaa kan yaadatamu yoo ta'u, taphoota 3 darban injifachuu kan hin dandeenye Cheelsiin qabxii 15 dursaa liigichaa Arsenaal irraa duubatti hafee sadarkaa 5ffaa irratti ni argamu. Kanumaanis Cheelsiin leenjisaa garichaa Enzoo Maareskaa ifatti aangoo isaanirraa kaasuu ibsa baaseen addeesseera. Waancaawwan leenjisichi argamsiisaniin seenaa kilabichaa keessatti akka yaadataman kan ibse Cheelsiin gumaacha isaaniif akka galateeffatus addeesseera. Enzoo Maareskaan Cheelsiif taphoota 92 irratti dursanii 55 injifachuu danda'aniiru. Kilabichaaf waancaa 2 kan argamsiisan Maareskaan aangoo isaaniirraa guyyaa irraa kaafamanii jiru. Ammatti leenjisaan bakkicha fudhachuuf dursaa jiran leenjisaa Strasbourg Liam Roozeniyaar ta'uun beekameera. Leenjisaan Crystal Palace Oliver Glasner leenjistoota Cheelsiin barbaadu keessaa akka hin jirre ifoomeera. Morkii Sunderland fi Manchester Cityin galgala kana taasisan siyoominaan eegama. Pirimeer Liigii Ingilaandii torbee 19ffaan har'a galgala bara kana dirree isaa irratti kan injifatamee jiru Sunderland Manchester City ni keessummeessa. Sunderland Championship irraa ol guddachuun ga'umsa ajaa'ibaa kilaba agarsiisaa jiru yoo ta'us, Manchester Cityin immoo garaagarummaa qabxii 5 Arsenaal waliin qabu hir'isuuf tapha kana injifachuu akka qabu ifoomeera. Barri dorgommii kun kan xumuraa isaa ta'uu danda'a jedhamaa kan jiru Pep Guardiolaan tapha jalqabaa isaa kan bara haaraa kanaan injifannoon eegaluuf Sunderland irraa morkii jabaatu isa eeggata. Manchester Cityin dorgommii hundaan tapha 9 walitti aansee injifachuufis ni taphata. Gareen Iriyaant Jaakaan durfamu Sunderland taphattoota hedduu waancaa Afriikaaf ergus ga'umsi isaan agarsiisaa jiran ajaa'ibsiisaadha jedhame. Taphni kun galgala kana sa'aatii 5 irratti eegaluun ni taphatama. Odeeffannoo keenya xumuraatiin waggaa haaraa kanaan injifannoon eegaluu barbaanna jechuun Van Dijk dubbate. Dursaan garee Liverpool Virgil van Dijk waggaa haaraan injifannoon eegaluu akka barbaadu dubbateera. Baricha injifannoon eegaluu barbaanna kan jedhe taphatichi keessumaa Anfield irratti injifachuu akka barbaadus dubbateera. Ga'umsa gaarii irra jirra. Leeds United waliin morkachuuf sirriitti qophoofneerra kan jedhe Van Dijk deeggartoota keenya gammachiisuuf dandeettii ajaa'ibaa agarsiisnas jedheera. Liverpool har'a galgala sa'aatii 2 walakkaa irratti Leeds United waliin wal morkata. Kan kabajamtoota daawwattootaa wiirtuu ispoortii odeeffannoon galgala kanaaf qabanne kan hangammaatu ture. YouTube keenya subscribe, share, like gochuun hin dagatina.